imala keenya aartiin eessa ture eessas jira garamittis imalaa jira jedhu magaalaa Naqamtee ka'umsa keenya godhannee magaalaa Naqamtee keessaa immoo weellisaa Yoosef Asaffaa isa jalqabaa keenya godhanneetu kan nuti hojii keenya jalqabne mee imalli keenya jalqabaa kun uummanni haala kamiin ilaalaa jira maal sitti fakkaata? Waa'een aartii Oromoo waan salphaa miti. Eessaa ka'ee eessa jira garamitti adeemaa jira jennee faana dhoonee uummata keenya biraan ga'uudha nuti faana aartii jalqabne. Sababii nuti kana gooneefis fayyuma lafaa kaanee miti. Bakka kana ga'uuf wareegama guddaa itti kaffalne. Itti kaffalaas ture. Bakka kana kan nu geessise warra lubbuu isaanii utuu hin mararfatiin ofii isaanii of laatanii bakka kana akka nuti teenyu nuun godhatan wareegama isaanii yaadachuudhaaf gatii isaan nutti laatan immoo nutis dabarsinee dhalootaaf laachuuf akkamittiin as geessisan eessarraa immoo gaachisan gara fuuldura garamitti immoo kan nuti adeemnu nutti kennan isa jedhu sana faana dhoofnee achii dhufee as jirraa garasitti immoo adeemaa jirra kan jedhu uummata keenya qaqqabsiisuuf kan nuti jalqabne. Ka'umsi keenya egaa magaalaa Naqamteeti. Dhugumatti magaalaan Naqamtee magaalaa baay'ee namatti toltu jireenyaaf mijooftuu bakkeewwan seenaa adda addaa kan qabdu gootota kan qabdu waan hedduun kan badhaatedha. Nutis biyya keenya hundumaan jaallanna asii kaan irra guutummaa Oromiyaatti naannone faana dhoone aartii keenya hin guddifna. Egaa kabajamoo hordoftoota sagantaa Faana Aartii kun sagantaa Faana Aartii chaanaalii YouTube akkasumas chaanaalii Telegraamaa akkasumas Facebook fi kanneen biroodhaan isin bira gahuudha. Isinis YouTube keenya subscribe gochuudhaan akkasumas illee Facebook keenya irratti like gochuudhaan Telegraamii keenya join gochuudhaan Instagramii keenya irratti illee nu hordofuudhaan aartiin Oromoo eessaa ka'e har'a eessa jira? Gara fuula duraatti immoo haala kamiin tarkaanfachaa jira haala kamiinis tarkaanfachiisuu qabna kan jedhutti aartiif aartistoota qabanneetu isin bira ga'e. Aartiin gammachuudha bakka. Aartiin umurii kee dabala. Aartiin wanta ati goote sana satisfaakshinii si laata. Hin gammadda. Aartiin galataaf maali? Aartii jechuun ana jechuudha. Aartiin anadha anis aartiidha. Namni tokko addunyaa keessa jiraatu kana keessa aartii keessaa bahee jiraachuu hin danda'u. Dirqama barreessaa ta'uu weellisaa ta'uu hin barbaachisu aartii keessa galuudhaaf namni jiru kun kamiyyuu aartii wajjin isa makamee yookiin immoo waliin makameetudha kan inni deemaa jiru. Kana gaafan jedhu wanta keessa kee jiru tokko bakkee baafachuu barbaadde karaa afuuraas haa ta'u karaa biyya lafaa aartiitti fayyadamta. Aartiitti gaafa fayyadamtu immoo uumaa kee galateeffachuuf illee aartiitti fayyadamta. Waaqa jaalala waaqa kanaaf qabdullee kallattii aartiidhaan jaalala waaqa kanaaf qabdu kallattii sanaa baasta. Gabaabumatti ani aartiin wal malee hin qabnu innis nama malee hin qabu jechuun barbaada jireenya koodha. Nama aartii Oromoo keessatti gahee taphateedha akkasuma immoo nama addunyaa aartii keessa jirudha. Eeyyega aartiin siif maalidha? Aartiin jireenyadha. Jireenyuma nuun jiraannutu aartiidha. Jireenyuma keenyadha yoo jennee gabaabaatti aartii ibsuu dandeenya. Mee aartiin siif maali? Aartiin anaaf jireenya. Sanaalat aartii jaalladheen hojjedha. Malee akka dalagaatti yookiin akka hojiitti ilaaleen hojjedha miti. Wanta hundaarra jaalladhu keessaa aartiin isa tokko isa guddaa jechuudha. Bakka guddaan qaba aartiif jechuudha. Aartiin maali? Egaa aartiin naannoo keenya naannoo falaasamaatti kanadha jenneeyyuu hima tokkoon yookiis jecha tokkoon waan ibsinu miti. Aartiin Master of Science dha iyyuu namoonni jedhanis jiru. Aartiin aartii qofa miti saayinsiidhas namoonni jedhan jiru. Karaa ittiin bifa bashannansiisaa ta'een ergaa dabarfachuu dandeessudha. Akkasumas immoo bifa bareedaa ta'een amma waanuma an akkasitti siin haasa'u kana namni kan biraan bifa do'iitti jijjiiree agarsiisuu danda'a. Haasaan kun sin uffisiisuu danda'a. Garuu do'iin sun sochii isaanii dabalatee akkaataa dubbii isaanii maal dabalatee qalbii kee harkisaa waanuma anarraatu dhaggeeffatte daqiiqaa 5tti nuffitu daqiiqaa 20 iyyuu teessee ilaaluu dandeessa aartii. Gaafa aartii ta'u. Gaafa aartii ta'u. Jaalalli aartii nama furdisa.
jaalallii fi fedhiin artii nama furdisa. Artiin bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Hin hojjetamne baay'ee hin hojjetamne amma fakkeenyaaf gara fuulduraatti baay'ee irratti hojjetamuu barbaachisaadha. Kallattii hundumaatiin jechuudha. Barreeffamti mataan isaa artiidha. Barreeffamti kamiyyuu seenaa yoo haa ta'u. Artii koo akanaaf uffata yookiinis kafana yoon qullaa koo deeme qaawuu salphina koo alagaatti argama. Akanaaf simboodha madda eenyummaa koo michooma siin qaba lafeedhaaf itti koo. Artiin siniif maali? Artiin anaaf jireenyumadha. Jireenya. Artii jechuun jireenyadha. Artiin haala jiruuf jireenyaati. Artii jechuun eenyummaadha. Artii jechuun sabboonummaadhas jechuu dandeessa. Artii jechuun gara buddeenas illee ta'uu ni danda'a. Artiin waa hundadha. Waan artiin keessaa dhibee hin jiru. Waan hundumaa artiidhaan ibsuu ni dandeessa. Waan hundumaa gosa barnootaa hundumaa fudhatte illee artiidhaan ibsuu ni dandeessa. Jireenya namaa artiidhaan ibsuu ni dandeessa. Gadda artiidhaan ni ibsita. Gammachuu artiidhaan ni ibsita. Waan ati artiin keessaa dhibe jette hin jiru. Maali? Artiin maali gaafa jedhamu dhalli namaa maalidha kan jedhamu wajjin wal qabata. Artiin maalidha gaafa jennu dhalli namaa maali kan jedhamu duukaa wal qabsiisee ibsuu barbaada. Kanaaf hiikti artii qabu akka hayyoonni garaagaraa hiikanittis wantoota hedduutti yookaan immoo hiika garaagaraati kan isaan kennanii hiikaniifi garuu gaafa hiikanii artiin calaqqee eenyummaa dhala namaati jedhanii kan isaan ibsan. Gara kan Oromootti yoo dhufnes gara saba biraattis yoo dhufnes artii gaafa qaamnu nama wajjin kan inni wal qabatu. Jiruuf jireenya dhala namaa bu'aa bahii dhala namaa eessarraa ka'ee eessa jira eessatti immoo deema yookaan immoo kan kaleessaa kanarraa kan egeree isaa kan ittiin calaqqisiifatu artiin. Kana malees immoo artii gaafa jennu dhalli namaa gaafuma uumamurraa ka'eetu socho'a sagalee dubbata. Sochiin sun dabalatee wantoonni taateen achi keessatti marti hundisaayyuu artiidha. Karaan ittiin ibsatu calaqqeessa daawwitii jireenya isaa kan inni keessatti of ilaalu kan inni ittiin raggatu. Kanaaf hiika hedduudhaan hiikuu ni dandeenya artii. Wanti kamtiyyuu wanti dhala namaa wajjin wal qabatu kamiyyuu artii sana keessatti kan inni jiru. Kanaaf dhala namaadha jechuu ni dandeenya. Dhala namaadha. Ittiin deemsa, ittiin jireenya, ittiin bultoo fi kanaaf kana fakkaatan hedduudhaan artii ibsuu ni dandeenya. Walii galasaa jechuudha. Artiin maali? Egaa aartiin ogummaa, ogumni immoo miidhagina. Miidhagina waan baay'ee keessatti argatta. Akkaataan dubbii kee miidhagina barbaada. Yoo miidhagina hin qabu ta'e namni sin dhaggeeffatu. Kanaaf haalli sochii kee, haalli dubbii kee miidhagina sana aartii sana agarsiisa. Kanaaf aartiin jireenya. Namni lafa kanarratti jireenya injifachuuf wanti inni hin goone hin jiru. Sana keessaa immoo hojii aartiitu jira. Aartiin dinagdeedha. Sababa waan bareedaa hojjetteef gatiitti argachuu dandeessa. Walumaa gala aartiin jiruuf jireenya isaa keessatti dhalli namaa wantoota bareechatee miidhagfatee waan adda ta'e tokko uumee waanuma sila jirurraa waan adda ta'e tokko uumee agarsiisuu kan inni ittiin danda'u. Afaaniin dubbachuullee danda'a, barreessee agarsiisuu danda'a, bobbocee lafa kaa'uu danda'a, ijaaree agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf jiruuf jireenya dhala namaa utubuu utubbii sana keessa immoo namni dinagdeedhaaf illee aadaa isaa, eenyummaa isaa, jiruuf jireenya isaa calaqqisiifachuuf kan inni itti fayyadamu aartiin dhala namaatiif waa hunda. Aartiin amantiif maali? Aartiin amantiif waan hundaati. Akkasitti ilaala. Aartiin waan hundaati gaafa jedhu waan hundumaatti ibsachuu dandeessa. Rakkina keetti ibsattaa, bal'ina keetti ibsattaa. Gaafa rakkoo gaafasti cimu aartiidhaan waa itti. Aartiidhaan waa gabbaasta. Bara hawaasni keenya illee kaleessa tuni gara aartii jecha jedhu kanatti hin fidin dura ittuma rakkoo isaa ibsachaa ture aartii kana. Maqaa isaanii ni malee. Tu maqaan isaan beekan iyyuu.
achirraa dhaala jechuudha aartii. Gara maqaa tokkotti tun fidiin duruma ittiin jiraachaa ture jechuudha. Ittiin jiraachaa ture Oromoon. Kanaaf aartii kanaaf waan hundaati. Soshaalii Oromoo keessaa bokkootiif amlaakii jechi carroomaadhaan chaansii sana argadhee Oromoo keessa dhalachuu na gammada. Yeroo hundumaa sabicha aartiidhaan guutamaa waan ta'eef akkatti nama aartii taatuuf carraa sii bana. So akkuma dhalataa Oromoo tokkotti akka carraa ta'e immoo aartistii ta'eera.